Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kana kan isinitti himu ani beekanii takkalaati. Jalqaba oduu biyya keessaanii galla. Muummeen ministeera barnootaa chaansilara yuunivarsiitii Finfinnee taasisuun mudan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaaf mudama chaansilarummaa kan kennan yuunivarsiitichi of danda'ee akka bulu adoolessa 28 bara 2015 mana maree bakka bu'oota uummataan murtaa'uunsaa boodadha. Kunis dhaabbileen barnootaa olaanoo walabummaa akaadaamii qabaachuun gidduu galtummaa siyaasaa fi bulchiinsarraa adda bahuun hojiilee baruu fi barsiisuu qorannoo haala fooyya'een akka raawwatan akkasumas qabeenya humna namaa fi bulchiinsa maallaqaan bilisummaa qabachuun guddina hawaasummaa fi diinagdee biyyaaf akka gumaachan gochuu fi jedhame. Yuunivarsiitiin Finfinnee of danda'u ta'uun booda chaansilara mudaman malee gaggeessitoonni boordii haaroftis kan mudaman yoo ta'u isaan immoo pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa olaantummaan akka bulchan kan filataman ta'a. Ministeerri maallaqaa fi baankiin daldala Itoophiyaa piroojeektii kaardii bittaa dijitaalawaa mootummaa waloo ifoomsan. Ministeerri maallaqaa fi baankiin daldala Itoophiyaa piroojeektii bittaa dijitaalawaa mootummaa waloon ifoomsuun isaanii himame. Haala hojii irra oolmaa kaffaltii elektirooniksii dhaabbilee mootummaa laalchisee mariin gaggeeffame. Maricha irratti ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi fi pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Sannoo dabalatee hooggantoonni dhaabbilee faayinaansii mootummaa federaalaa argaman. Kaardiin bittaa dijitaalaa kun dhaabbileen bittaa fi gurgurtaa karaa dijitaalaa akka raawwataniif kan gargaaru ta'uun eerame. Dhaabbileen 170 ol sirna gurgurtaa fi bittaa dijitaalaa kana keessa galuun isaanis eerame. Bara baajetaa xumurames bittaa fi gurgurtaan qarshii tiliyoona 3.3 ol mala kanaan raawwachuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Ganda tokko keessa torbaan tokkotti namoonni 17 ol yeroo dhukkuba busaan du'antu jira. Daayirikteera meedikaala hospitaala Beegii Dr. Birmaduu Mokonnintu jedhe. Addisuu Muluu akka itti qindeesse. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegitti sababa dhibee busaan ganda tokko keessa torban tokkotti namoonni 17 ol dhukkuba busaan du'aa jiraachuu hospitaalichatti daayireektara meedikaalaa kan ta'an Dr. Birmaduu Mokonnin qubee TV'tti himan. Dhimma kanaan wal qabatee qubee TV'n jiraattota aanichaa dubbisuun guyyaatti yoo xiqqaate namoonni 3 ol akka dhukkubichaan du'an adda baafachuun rakkinicha dhugeeffachuuf hospitaala aanichaatti daayireektara meedikaalaa kan ta'an Dr. Birmaduu Mokonnin bilbilaan dubbisee jira. Dr. Birmaduun akka jedhanitti aanichatti ji'a caamsaa irraa kaasee weerarri dhibee busaa hamaan yeroo itti mudatu ta'uu isaa himuun dhukkubichi jalqaba gandoota aanichaa fageenya irratti argaman irraa kan ka'e ta'us yeroo ammaa kana gara hawaasa magaalaatti babal'achaa jiraachuu himan. Weerarri kun jalqaba irratti gara baadiyyaalee naannoo baraa gadi fagoo keessaa jalqabee amma garuu gara magaalaalee tokko tokkotti ol dhufe. Dhukkubichaan hawaasni hedduun miidhamaa jiraachuu kan himan Dr. Birmaduun hospitaalli isaanii hanqinoota adda addaa waan qabuuf rakkinicha furuuf rakkachaa jiraachuu himan. Namoota dhukkubsatanii hospitaalichaa dhaqanii fi kanneen mallattoo dhibee busaa irratti argameef qorannoo laaboraatoorii ji'a darbe keessa namoota 6,500 oliif ta'in namoota 3,560 ta'an irratti dhibeen busaa akka argame himuun lakkoofsi kun akka aanichaatti osoo hin taane kanneen hospitaala Beegii dhufanii qorataman qofaa ta'uu Dr. Birmaduun himan. Gama keenyaan akka hospitaalaatti hospitaala kan qaqqabu yeroo kana tiraanspoorteeshiniin illee rakkisaadha. Rakkoo hospitaalli illee ambulaansii mataa isaatii illee kan hin qabnedha. Rakkoo konkolaataa illee ni jira. Garuu isuma keessaa kan hospitaala qaqqabanii namoota rakkoo qaama ho'iinsa qaamaa fi mallattoolee busaa ofirraa qaban kan jedhaman hundaaf qorannoo busaa maayikirooskoppiidhaan godhamu akkuma godhamu gama keenyaan ji'oota darban kana keessa naannoo nama 6,500 ta'anii qorannoo laaboraatoorii kan busaa goone. Namoota dhukkubichi irratti argame kanneen keessaa lakkoofsi isaanii 1,900 kanneen ta'an tajaajila ciisanii wal'aanamuu akka argatanii fi warri ciisanii wal'aanaman kunneen gara hospitaalichaa kan dhufan buufata fayyaatti yaalamaa osoo jiranii dhukkubichi itti cimuun sadarkaa olaanaa irra ga'uun sombii isaanii miidhamee oksijiinii sadarkaa barbaadan irra erga ga'anii booda kan hospitaalichaa galan ta'uu dubbatu. Isaan keessaa gara nama 1,900 ta'an ciibsineeti kan yaallu. Isaan keessaa immoo kan hospitaala kan qaqqaban sadarkaa kan dhuunfaa mana dhuunfaa dhaqanii darbanii buufata tokko dhaqanii darbanii isaanirra kan darbe gara hospitaalaa dhufu yeroo baay'ee carraa isa dhumaa waan nu qaqqabaniif warreen addaa sombi isaanii fe'il gochuudhaan argamsuun isaanii ittiin oksijiinii sadarkaa barbaadu irra isaanii kan wayyaa'uu dadhaban irra yeroo ga'anidha. Dr. Birmaduun sababa kanaan hospitaalichaa qofatti namoonni 29 ta'an lubbuu isaanii akka dhaban himan. Du'aatiin haga nama 29 qaqqabee jira. Hospitaalli Beegii rakkoo nageenyaa wal qabatee hanqinoota garaagaraa qabaachuu isaa akkuma jirutti ta'e rakkoo kana furuuf ogeessi fayyaa lubbuu isaa aarsaa godhee amma humna isaa yaalaa jira garuu rakkinichi humna keenyaa ol taa'ee jira jedhu Dr. Birmaduun. Egaa rakkoo jiru kana keessa teenye immoo ogeessi jirus hooggansitti amanus akka aanaa keenyatti yeroo tokko
akka hospitaalaatti goonee turre. Arjooma dhiigaa kanarraati dhiiga waan arganne gara sosaatti geessine pirooses gochuu yaallee turre bileed baankii iddoo sanaatti. Garuu as nutti kan deebi'u gara dhiiga 20 keessa hin dabarre jechuudha. Baagii 20 hin dabarre kanaan immoo lubbuu namaa waan muraasadha. Kanaaf rakkoo ammas rakkoo dhiigaa kanatu jira jechuudha. Rakkoo dhiigaa, rakkoo oksijiinii, rakkoo dhiyeessii qorichaa kan jiru. Doktorri kun itti dabaluun aanaan isaanii qorichaa fi wantoota biroo yaalaaf barbaachisan godina irraa fudhachaa akka turte ibsuun yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa wal qabatee achi deemuun waan hin danda'amneef mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa irraa fudhachaa akka jiran himuun kun immoo rakkinicha iddaan furuuf akka hin dandeenyee fi namoota dhukkubsatanii yaaliif gara hospitaalichaa dhufaniif dhiiga yeroo barbaachisutti argachaa akka hin jirre dubbatu. Kallattiin irra qorichi nu dhiyaatullee karaa silaana Naqamtee irraa deemnee fudhachuu qabna. Rakkoo nageenyaa waggoota muraasa kana keessa gara Asoosaatti akka fudhannu ta'aa ture. Asoosaa irraa immoo hammi gaafanne kan inni fudhannu waan waliin madaalidha. Kanaaf rakkoo dhiyeessii qorichaatu jira jechuudha. Yeroon kun silaa akka biyyaatti dhibeen bookee busaa badeera kan jedhamu ture garuu akka aanaa keenyaatti yeroo malee weerarri busaa hamaan mul'atee jira. Aanaan keenya weerara kana fakkaatuun yeroo lammaffaa keessummeessaa jirti kan jedhan Dr. Birmaduun kanaan duras daa'imman hedduun dhibee gifiraan miidhamanii turuu kaasu. Mul'achuu dhibee kanaaf sababni guddaan rakkoo nageenyaan kan wal qabatedha kan jedhan Dr. Birmaduun keemikaalli farra bookee busaa erga waggoota 3 as aanichatti biifamee akka hin beeknee fi saaphanni sirees hawaasaaf raabsamee akka hin beekne himuun kun immoo babal'ina dhukkubichaa hammeessuu isaa himu. Weerarri busaa yeroo kanatti kan hin yaadamnedha. Yeroon kun yeroo itti elimination yookaan busaa balleessinee irra jedhamee yaadamaa jira. Garuu immoo rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e waggoota 3 dura dhaqanii haalaan keemikaalli kan raabsamuu dhaabee sababii kanarraa kan ta'e dhugaa dubbachuu hospitaalli kun weerara waan jedhamu yeroo lammaffaadha kan inni keessummeessaa jiru jechuudha. Yeroo darbe gifiradha kan weerarri isaa daa'imoota xiqqaa ture. Akkaansee isa kanadha jechuudha. Rakkoon kun maal agarsiisa? Rakkoo ittisa irratti yookaan vaaksineeshinii keemikaala biifuudhaan pirivenshinii wantoota akkasii kun tajaajilli isaanii waggoota 3 kana dhaabuurraa ka'aa jechuudha. Haala amma hawaasni aanaa beeggii keessa jiru irra dhaabbannee yoo ilaallu haala kanaan itti fufnaan du'aatiin namootaa dabalaa deema haala to'achuun hin danda'amne irra ga'uu danda'as jedhu. Kanaaf kana caalaa kontirool gochuu dadhabnaa jechuudha. Du'aatiin illee kana caalaa deema. Kana caalaa dabaluu danda'a jechuudha yoo irratti hojjetamu ta'e. Dhibee kanaan hawaasa magaalaa caalaatti gandoonni aanichaa fageenya irra jiran hedduun miidhamaa jiru kan jedhan Dr. Birmaduun ganda tokko keessatti torban tokkotti namoonni 17 ol yeroo dhukkubichaan du'antu jira jechuun dubbatu. Gandoonni biyyaa torban tokko keessatti namni 17 keessaa du'e ganda caalaayyuu gooree xixiqqoo iddoo mandaraa xixiqqoo jechuudha. Mandaraa keessatti torban keessatti namni 17 akka du'e waan itti gabaafamu jira jechuudha. Rakkinichi humna isaaniitii ol ta'uu himuun rakkoo nageenyaa naannichatti mudateen hospitaalli isaanii ambulaansii akka hin qabnee fi rakkinicha furuuf qaamni mootummaa dhimmi kun isa ilaallatu xiyyeeffannoo cimaa itti kennuu qabaa jedhu. Restrikshinii qaban immoo deddeebinee konkolaataa hin qabna yeroo kanatti konkolaataan hin jiru hin deemna yoo ta'e lafooma wajjin sochoona. Kanaaf ambulaansiin tokkollee kan hin jirredha. Dirqama ture qabaachaa tures rakkoo nageenyaatirraa kan ka'e rakkoo miidhameetu ture hospitaalichi. Kanaaf ammatti yeroo kanatti dhiyaatee illee waan baay'ee amma rakkoo du'aatii kan fidaa jiru kun namoota iddoo isaan jiranii qabuudhaan tiraanspoorteeshinii mijeessuudhaan silaa oolchuun hin danda'ama. Magaalaa Gambeellaatti konfereensiin nageenyaa sadarkaa naannootti qophaa'ee gaggeeffamaa jira. Dabalata qabna. Haala nageenyaa Gambeellaatti uumamee cimsuuf kan gargaaru konfereensiin nageenyaa hawaasni bal'aan irratti hirmaachaa jiru magaalaa Gambeellaatti gaggeeffamuu eegale. Konfereensii kana irratti magaalaa Gambeellaa dabalatee godinaalee fi aanaalee naannichaa irratti kutaaleen hawaasaa adda addaa walitti dhufan namoonni lakkoofsi isaanii 600 ol hirmaachaa jiru. Hirmaattonni konfereensii kana irratti hirmaatan har'aa jalqabee turtii guyyaa 2 turaniin dhimmoota nageenya naannichaa waara gochuu irratti bal'inaan ni mari'atu jedhame. Konfereensii kana irratti pirezidaantiin naannichaa obbo Umooduu Juluu dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannichaa biiroon argamaniiru. Konfereensii kana irratti pirezidaantii naannichaa obbo Umooduu Juluu dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannichaa biroon argaman. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Koongireesiin Federaalistii Oromoo paarticha gadhiisuu obbo Baqqalaa Garbaa simachuu isaa ibse. Qooda obbo Baqqalaa Garbaa ammaan duraatiifis galateeffate. Siyaasa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti maqaan isaanii ol ka'ee kan mul'atu itti aanaan dura ta'a Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa tibbana yaada BBC'f kennanii fi xalayaa miseensummaa fi hoogganummaa gadhiisuu dhaaba isaaniif barreessaniin haalli siyaasa Itoophiyaa keessaa walxaxaa ta'uu fi qabsoo karaa nagaa gaggeessuu waan hin danda'amneef jedhanii ammaan booda dhaabicha keessa turuu akka hin dandeenye ibsanii turan. Akkasumas Itoophiyaan haala nageenya isaaniif yaaddessituu akka taate himuudhaan Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafatanii achitti hafuuf murteessuu isaanii ibsanii turan. Kana hordofuudhaan
Koongireensiin Federaalistii Oromoo xalayaan dhaabichaa gadhiisoo Obbo Baqqalaa Garbaatiif deebii kenneen xalayicha simachuu isaa ibse. Dhaabicha gadhiisoo Obbo Baqqalaa Garbaatiif gadduusaa kan ibse Koongireensiin Federaalistii Oromoo sababa Obbo Baqqalaan dhiyeessan hubatamaa ta'us eere. Deemuu keessanitti gaddinus akka qabsaa'aa bilisummaa dimokiraasii fi walqixxummaatti tajaajilaa turuu keessaniif galata isiniif qabnaa jedhe. Xalayaa mallattoo dura taa'aa dhaabichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi chaappaa dhaabichaa ofirraa qabu kanaan sababa Obbo Baqqalaa Garbaa paarticha gadhiisuuf dhiyeessan yommuu ibsu Koongireensiin Federaalistii Oromoo haalli siyaasaa saba keenyaa haalaan hammaataa akka ta'e ni hubanna. Walitti bu'iinsi hammaataa dhufee fi dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun nageenya uummata keenyaa fi egeree biyya keenyaaf yaaddoo ta'uu fi balaa uumuun isaa waan nama gaddisiisudha jedhe. Qormaanni kun jiraatus KFO'n Itoophiyaa dimokiraatawaa federaalawaa taate hundeessuuf qabsoo karaa nagaa irratti of kennuun cimee itti fufa kan jedhe dhaabichi paartiin biyya bulchaa jiruu fi qooda fudhattoonni biyyattii hundinuu walitti dhufuudhaan biyyattii jeequmsa irraa akka fageessaniif tokkummaan tattaaffiin taasifamuu akka qabu gaafate. Waldhabdeen guutuu biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbachuun adeemsa siyaasaa nagaa hammaatiin milkaa'ina ce'umsa dimokiraasii abdatamu mirkaneessuuf tarkaanfiin dhugaa fi amanamummaa yoo fudhatame egeree Itoophiyaa fi uummattoota isheetiif bu'aa fidaa jedhe. Bara 2012 erga paartiin isaanii Koongireensiin Uummata Oromoo walitti makamee Koongireensii Federaalawaa Oromoo ta'ee boodas yeroo adda addaatti hidhamaa haga dhaabicha gadhiisan kanatti Koongireensii Federaalistii Oromoo keessatti qooda hoogganummaa kennaa turan. Amma Koongireensiin Federaalistii Oromoos jireenya Obbo Baqqalaa Garbaa gara fuulduraa milkaa'aa akka ta'u hawwuufiidhaan gaggeesse. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphachuudhaan hoogganoonni fi miseensonni dhaabota siyaasaa morkattoota hedduun mana hidhaa keessa jiru. Obbo Baqqalaanis ammaan dura waggaa tokkoof walakkaa hidhamanii ba'uun isaanii ni yaadatama. Naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti namoonni shamarree ganna 11 gudeedanii haala suukkanneessaan ajjeesan to'annoo jala oolfamuutu himame. Dabalata oduu kanaaf Sablee Alamuu. Naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti namoonni shamarree ganna 11 gudeedanii haala suukkanneessaan ajjeesan to'annoo jala oolfamuun isaanii himame. Naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaa keessatti abbaan shamarree ganna 11 gareedhaan gudeedamte haala suukkanneessaan ajjeefamte haqan barbaada jechuun BBC'tti himan. Magaalaa Jigjigaa bakka aanaa 13 jedhamuun beekamutti shamarreen ganna 11 Faaxumaa Ugaas ergaa gareedhaan gudeedamte booda funyoodhaan hudhamte kan ajjeefamte dilbata darbe hagayya 21 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'e himame. Shamarreen kun ergaa funyoodhaan hudhamuun ajjeefamte booda qorannoo reeffii ishee gara hospitaala Karraamarraa akka geeffametu gabaafame. Bu'aan qorannoo hospitaala Karraamarraa akka agarsiisutti garuu osoo fannifamteen ajjeefamin dura dirqiin gudeedamuu ishee agarsiisa jechuun abbaan ishee dubbatan. Poolisiin naannoo Sumaalee yakka ajjechaa fi gudeeddii kanaan shakke namoota to'ate 4 irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Shamarreen kun mana jireenyaa isaanii keessatti gudeedamuu ishee kan himan abbaan ishee iyya ishee dhaga'anii riba keessaa akka kaanis BBC afaan Sumaaleetti himani. Mucaakoo bira deemee yoon ilaalu hafuura baafataa hin jirtu. Laphee ishee irra gadi qabuun akka hafuura baafattuuf yaaleera. Morma ishee irra yeroon ilaalus funyoon morma isheetti xaxamee hudhamteetti. Funyicha irraa kutees gara mana yaalaatti geesse jechuun himuun isaanii gabaafame. Ogeessonni fayyaa garuu lubbuun ishee darbuu mirkaneessuu dubbatan. Abbaan shamarree kana akka himanitti intala isaanii kan gudeedee ajjeese hojjettoota isaanii akka ta'e dubbatani. Hojjettoonni dunkaana suphaa moobaayilii isaanii keessatti miindeeffamuun hojjetan 4 shakkamuun to'annoo jala akka oolfamantu ibsame. Koomishiniin poolisii naannoo Sumaalee namoonni 4 gareedhaan ergaa gudeeddii raawwatanii booda ajjecha raawwachuun kan shakkaman to'annoo seeraa jalatti akka argaman beeksise. Naannoo Sumaaleetti koomishinarri koomishinii poolisii naannichaa obbo Meejar Jeneraal Abdii Alii Said namoonni gochaa kana raawwatan seerri akka isaan irratti hojiirra oolfamu himuun maatiin akka argatu siman. Ajjechaa kana hordofuunis wixata darbe magaalaa Jigjigaa keessatti dheekkamsi olaanaan mudate akka ture himame. Namoonni ajjechaa kana raawwatanis namoota saba gara biraa irraa ta'anidha jedhamuusaa hordofee sokkorri ka'ee akka ture gabaafame. Ollaa maatiin shamarree ajjeefamte kanaa bakka keessa jiraatanitti jiraattotaa fi poolisii gidduutti wal dhabdeen uumamuu ibsani. Poolisiinis namoota dheekkamsaa turan bittisuuf jecha gaazii mimmaanisaa fayyadamuun isaanii dhaga'ame. Mormii giddugala Jigjigaatti uumameen konkolaataawwan hedduu irra miidhaan qaqqabuu kan ibsame yoo ta'u gudeeddii fi ajjechaa ol adeemtuu kana irratti raawwatame wal qabatee okkoraa fi jeequmsa uumameen namoonni 50 ta'an to'annoo jala oolfamuu isaanii odeeffannoon BBC Sumaalee irraa argate ni mul'isa. Poolisiin hawaasni haalawwan tasgabbii dhabiinsatti geessan irraa akka of qusatan gaafachuun yeroo ammaa magaalaa keessatti haala tasgabbaa ta'etu jira kan jedhame yoo ta'u qorannoo ajjechaa ol adeemtuu kana irratti gaggeeffamuu akkuma xumurameen ifa akka taasifamus ibsan. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma oduu biyya alaa arganneetti ceena. Afrikaa kibbaatti balaa ibiddaa mudateen lubbuun namoota 60 olii darbe. Balaa ibiddaa gamoo magaalaa Johannesburg tokko keessatti mudateen lubbuun namoota 63 darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii 40 ol ta'an madaa'u bulchiinsi magaalichaa beeksise jechuun Reuters gabaase. Sababni balaa ibiddaa gamoo abbaa darbii 5 kana keessatti mudatee haga ammaatti akka hin beekamnetu gabaafame. Hojjettoonni balaa tasaa magaalittii ibiddicha dhaamsuuf lubbuu namootaa baraaruuf hojjechaa akka jiran Reuters gabaase.
Oduu ispoortiitiin ammoo sirni taphattoota ciccimoo gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa waggaa kan bara 2022 fi 2023 har'a galgala ni gaggeeffama. Yeenus Bashir akka itti qindeesse. Ramaddii sadaffaan tapha kubbaa miilaa Carabao Cup ifoome. Haaluma kanaan Manchester United Crystal Palace waliin, Brentford Arsenal waliin, Chelsea Brighton waliin, Liverpool Leicester City waliin kan taphatan yoo ta'u, Newcastle Manchester City waliin taphata. Marsa sadaffaan taphichaas fulbaana 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni eegala. Sirni badhaasa taphattoota ciccimoo gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa kan bara 2022-2023 har'a galgala kan geggeeffamu yoo ta'u, kaadhimamtoonni badhaasichaaf filataman taphataa sarara fuulduraa kilaba Manchester City fi lammii Norway kan ta'e Erling Haaland akkasumas badhaasicha yeroo baay'ee irra deddeebiin fudhachaa kan ture Lionel Messi fi taphataa sarara gidduu Manchester City lammii Belgium kan ta'e Kevin De Bruyne yoo ta'an badhaasicha eenyu akka injifatu har'a galgala sa'aatii tokkotti ifooma. Taphattoota kubbaa miilaa dubartootaa irraa immoo taphattuu lammii Speenii fi kilaba Barcelona Ainta Bonmati, Olga Carmona taphattuu kilaba Real Madrid fi lammii Speenii fi Sam Kerr lammii Austraaliyaa fi taphattuun kilaba Chelsea filatamanii jiru. Oduu jijjiirraa taphattootaatiin immoo taphataan kilaba Chelsea duraanii fi yeroo ammaa ergisaan kilaba Xaaliyaanii Inter Milan keessa jiru Lumero Lukakuun amma ergisaan yeroo turtii waggaa tokkoof turuun gara kilaba Roomaa seeneera. Oduma wal fakkaatuun taphataan sarara fuulduraa kilaba Barcelona Ansu Fati ergisaan gara kilaba Ingilizii Brighton deemuuf kan walii gale yoo ta'u, kaffaltii mindaa ji'aa taphataa kana Brightontu kaffala. Daawwattoota Qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu kan isinitti hime ani beekanii taakkalaan ture. Qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii gama koon nagaatti.